Macaafa Isaayyaas Rarrichaa boqonnaa 53 lakkoofsa 1 irraa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Isa nuyi dhageenyee himne eenyutu amanee, irreen Waaqayyoos eenyutti mul'ate. Inni akka biqiltuu mukaatti Goofticha duratti oliin ba'a, akka hidda mukaa isa lafa gogaa keessaa ba'us in ta'a. Simboodhaaf surraa waan hin qabneefis nu isa ilaaluu hin jaalanne, midhaagummaa waan hin qabneefis nu hin mararre. Namoonni isa tuffatanii isa irraa hin goran. Inni nama dhiphinnii fi muddamni itti baay'atu ture. Inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii in ta'e. Nuyis homatti iyyuu isa hin laakkoofne. Inni garuu dhugumaan dhiphinna keenya ofirra in kaa'e, muddama keenyas in baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee, akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseetti in laakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraanname, sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame. Kun dubbii Waaqayyooti. Yesus gatina rafi tufumame salpate akam jalate Yesus gatina rafi tufumame salpate akam jalate Yesus gatina rafi tufumame salpate akam jalate Yesus tubuki fano bebatate Yesus gatina rafi tufumame salpate akam si jalate
baatee